Tolee nagaaniif araarrii jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka golaa fi kallattii qixa isin jirtanitti nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Jaallatamoo kabajamoo saba waaqayyoo biyya garaagaraa keessa kan jirtan akkasumas immoo YouTube chaanalii koof FB koo jala kan jirtan hunduma keessaniif nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu, isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii galanni waaqayyoof haa ta'u. Anis obboleettiin keessan lafan jirutti nagaan qaba. Egaa guyyaa har'aa oduu haaraa qabadhee isinii dhufeen jira. Oduu kana hanga xumuraatti yoo dhaggeeffattan akka irraa fayyadamtan abdii guddaan qaba. Egaa oduun koo guyyaa har'aa kuni waldaan yeroo hundumaa waaqayyotti gammadu Filiiphos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti kan hundaa'e. Waldaan kun waggaa 6 ishee kabajuudhaaf konfiraansii hafuuraa guddaa qopheeffattee jirti. Kanaatiif namni kamiyyuu hirmaattuu konfiraansii kana akka ta'u jaalalaaf kabaja guddaanan isin gaafadha. Kanaaf namni kamiyyuu koottaa buddeen jireenyaa soorradhaa, koottaa buddeen jireenyaa nyaadhaa, koottaa waliin haa nyaannu, waliin haa gammannu. Kabaja waldaa kanaas waggaa 6ffaa ishee waliin haa kabajnu isiniin jechuu jaalladha. Hiriyoonni koo bakkee garaagaraa keessa jirtanii. Egaa waldaan keenya guyyaan konfiraansii isheen qopheeffattu akka biyya faranjiitti yookaan akka lakkoofsa faranjootaatti baatii 9ffaa keessa gaafa guyyaa 27, 28, 29 kan xumuramu turtii guyyaa 3dhaaf kan qophaa'e sagantaa addaa, sagantaa hafuuraa tajaajiltoonni gurguddoo fi akkasuma hafuurri waaqayyoo kan irra jiru, waaqayyoo kan ittiin darbe hojjetu irratti affeeramanii kan jiranidha. Tajaajiltoonni keenya irratti affeeraman akkasumas tajaajiltoota biyya keessaa fi biyya alaati. Faarfannaan ni faarfatamaa, lallabnis ni lallabamaa, raajummaan ni raajamaa, kadhannis ni kadhatamaa. Gaaffiin dhalootaa akka deebi'u abdii guddaa waaqayyo irraa qabna. Dhukkubsataanis akka fayyu waaqayyo irraa abdii guddaa qabna. Kanaaf namni kamiyyuu koottaa sagantaa kana irratti hirmaadhaa isiniin jechuu jaalladha. Akkasumas immoo sagantaa kana hirmaachuudhaaf fedha kan qabdani karaa YouTube koo yoo ta'e koomentii jalatti lakkoofsa keessan naa barreessuun lakkoofsa keessan argadhee gara waldaa kanaa isin fiduu nan danda'a. Akkasumas immoo FB koo jala kan jirtan sagantaa kana hirmaachuu warri barbaadan messengerii keessa seentanii lakkoofsa keessan naa barreessuun gara waldaa kanaa dhufuu ni dandeessu. Kanaaf jaalala waaqayyoon namni hundumtiyyuu koottaa irratti hirmaadhaa, buddeen jireenyaa waliin haa nyaannu. Koottaan isiniin jechuu jaalladha. Gooftaan lafa isin jirtanitti guddaa isin haa eebbisu. Egaa waldaan keenya kuni konfiraansii addaa qopheeffattee kan jirtu irratti akka argamtanis abdii guddaan waaqayyo irraa qaba. Baay'ee isin jaallanna, baay'ee isin kabajna. Guutummaan waldaa yeroo hundumaa waaqayyotti gammadu bakka bu'ee jaalala isaanii kanan isiniif ibsu. Guddaa isin jaallatu, guddaa isin kabaju, yoo isin dhuftanis guddaa isin simatu. Kanaaf koottaa nyaadhaa, koottaa waliin haa gammannu isiniin jechuun jaalladha. Baay'een isin jaalladha.